السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع هركفوني kabajamtoota jaallatamtoota akkam jirtu fayyaa qabdanii nagaa qabdanii jirra galata rabbiin galanna haa ga'u nagaa qabdu jirtu matteenal oh my god namichi yaa salaam አይዞሽ ገለቴ አይዞሽ እኒን ጀዴ akkuma beekamu ka hawaan keessan gisee waa fiddu waa tokko bichaa isiniin hin fiddu bara walitti caccabtee walitti qabdee isinii fidde dhugaa. Kanaafiyyuu egaa akkuma beekamu heeluun mucaa kana eeggadan kaa godhattee jechuudha. Nikaa jechuun qaalabatii akka kiristaanaatti jechuudha. Barana tokko akkuma diqqaa waliin taa'u viidiyoo waraabaa jiranii silkii isaarratti mizeejiin galteefi jennaan taa'ee dubbisaa jira jechuudha. Mizeejii sana silkii banee heeluun argite jirti gaafa sana biruma jechuudha. Hin gaafatte fiqireenyaa qabdaa jettee gaafattennaan fiqireenyaa hin qabu jedhee lakkii fiqireenyaa qabdaa ittiin qabu jedhe eshi silkii kee isa amma dubbistu banii natti agarsiisi indidee jechuudha. Boodarra gaafa isheen aartu banee itti agarsiise jechuudha. Maa inni jette hin jirti garuu durii dhiiseeraa amma dhiiseera kan duriitii kan inni jedhee jechuudha. Kanaan ka'ee mucaa gamana taa'ee seechi jaba baasu kana argitu jedhee yaada. Wal dorgommii wal qabatanii jechuudha. Heeluu irratti wal dorgommii wal qabatanii jechuudha. Egaa xiiqiif natti fakkaata gadda kana qalabatii harkatti kaa'ee yoo kaan egaa manuma tokko keessa jiraatu jechuudha. Nama waamee nama gara 10 moo akkam ta'u obboleessi illee hin jira heeluu jechuudha. Naayeen hin jira jechuudha. Gaafa inni qalabatii harkatti kaa'u jechuudha. Mucaan kun gaafa sanallee deemee achirratti rabshaa kaasee jechuudha. Maal jedhere heeluu baga gammaddee jireenya kee akkas ta'utti nan gaddaa. Asmasaayii sobduu jireenya kee balleessu dhugaa sitti zalaaqii siif hin ta'u dhugaa sitti fakkaatiin jedhee achitti lolli ka'ee jechuudha. Naayeen illee mucaa sanatti ka'ee duubarra jennaan qabanii deebisanii namni baay'een mucaa sanallee manaa gadi baasanii mucaan hin deeme. Otoo kanaan jiru immoo kaleessaa fiqireenyaa mucaa sanaa mucumti inni gaafa sana nan gadda. Akkasitti taatee jireenya kee kana jedhe suni fidee dhufee jechuudha. Intala jaalallee waggaa 2 qaxattee manuma heeluu dhuftee jechuudha. Yoo dhuftee ol seentee waliin jirtu maashaallah jedhanii ol lixanii jechuudha. Jarri lamaanuu akkamii qalabatii hidhattaa nasi eegaa jira jaalalla waggaa 2 qaldiidha siif kan jettee boosse jechuudha. Intalli sunillee axxeetti maramtee axxee hungattee axxee inni gadi jennaan jala galtee hatta subhaanallah dhugaa rabbi nama gaddisiisa. Siif qaldiidha jaarsa ergite jedhee eegaan ture akka kanaadha nama nan beenne fakkaatte akkamiin akkas goota kan isheen jettee jechuudha. Maaltu si fidee boodayyuu na arguu dandeessa wayin bilbiluu dandeessa jedhee jechuudha. Achuma taa'ee rabbiin kan akkasiirraa sin haa qabu kan jireenya keessan balleessuuf yaadee itti hasaabee dhufee galee akkasin jaallatu fakkaatu kana rabbiin han akkasii sinirra haa qabu. Wallaahi jaalallee waggaa 2 jirti. Mizeejitiin waliin haasaa
duubas immoo maaltu beeka hin argaa naqas ta'uu mala. Eeggadda kana waliin haasofne soba kun ati akkasiin goone mee soba jedhi qalabatii isin keewwanne kan isheen jettee talli dhuftee manatti jechuudha. Heelumni isaa aartee achi kaate eenyudha natti himaa inni kan isheen jette fiqiranyaa isaa duriiti ani fiqiranyaa isaa waggaa lamaati jette jechuudha. Waliin haasaa jirra kan isheen jettee jechuudha. Achumaan heeleen jettee qabaan dadhabee boodarra imma nangashuu siin dhiisee natti fakkaata kan na bira dhufee fi bayi mana kootii jettee hin ba'u jettee talli jechuudha. Qalabatii kana yubbaasii harka keerraatti jettee harkarratti qalabatii qabattee harkarraa qalabatii harkisuuf wal fixanii achitti jechuudha. Ka'eellee addaan jara baasuullee ol jedheen kaane akkuma hillee qabatetti taa'ee jechuudha. Mucaa sanatu jara lamaan jidduu goree jechuudha. Wal fixanii oolanii jechuudha jetti. Harka irra kuttee oolte qalabatii baasee irratti jechuudha. Fiqiranyaa isaa durii. Kanatti lolli akkam ta'e isaa boodarra mucichisu fudhatee baate sobduu naan jedhee warri si hordofanis gaafati qalabatii keewwattu. Kanaaf malee jireenya kee bultii kee yoo dhugaadhate sii jibbee miti. Namoonni baay'een ati gammachuu isheen barbaaddu wanta naa jedhaniif kana fidee jedheen talachumarra fudhatee ba'ee boodumaafu dhiira bareedaan dhiira malkii qabu kan abbaa tokkoo miti. Dhiirri malkii qabu kan abbaa meeqaati? Dhugaan isinitti kan tokkootii wayin immoo nama tokkootiin jedhina. Dhiirri malkii qabaate taanaan kan nama hundaati. Hin amaniina. Ani gaafuma duraayyuu wallahi gizeen argee kunillee heeluu kana waliin jiraachuuf otoo hin ta'in jireenya ishee balleessuuf mucaan kunii jedhee yaadee anillee jechuudha. Wallahi gaafan arge tokko akkasii. Mucaan kun immoo oguma heeluu kana jaallateeti moo akkamii immoo jireenya ishee balleessuuf kaniin ani jedhee jechuudha. Qalabatii ati guyyaa 2-3 oollee kunoo bixiin ka'ee jechuudha. Heeluun fatanaa jireenya ishee keessatti fatanaa baay'eedha. Fatanaa sana keessa kanaan duras jaallattee nam meeqa kan biraa deeme kan ammoo gammachuu guddaa dastaa akkamii isheetti dhagahame guyyaa 2-3tti deebi'ee akka tokko ta'ee jechuudha. Rabbii kan akkasiirraa sin haa qabu. Yoo itti galtanii waan heeluun amma fakkeenyaaf fiidde hin ariifatte isheetti fakkaate jaalala malkii jette sayyuu mannarraa jaallatte jennaan malkii hiqattee dhuddaa qooye naatii nanna dhibde. Malkiin si bushaa malkiisa si bushaa malkiisa jireenya si ta'a. Fiiddee itti galtee otoo ni tikistii haasa'uu argaa jirti ufumaa itti galtee jechuudha heeluun. Yoommaa duuba isaa kan jiru ilaalladha. Duuba qoradha. Dhiira malkii qabu wajjiniin hin fiigina abadan. Akkasumas inni itti galee jireenya keessan sin balleessee waggaa 1 waggaa 3 sin biraa deemee hanbiraa wajjiniin. Kanaafuu namni yoo si gorsellee heelu dhaggeeffadhu ragaa jedhiitii jechuudha. Kanaanii akka mukaa qixxalamaan dhaabattii jechuudha amma isheen akka mukaa dhaabattii jarri tataa'u. Rabbi isiniin hin gahin. Han akkasii rabbi isiniin hin gahini. Taasee immoo gaa heeluu lama natti ta'anii gaa. Heeluuni miskiinittiin baay'ee tokko kaleessa boossi na gaddisiiste wallahi giza isheen boossu. Egaa maqaan wal fakkaata achitti immoo maqaanii heeluun isheen durarraa haasa'ee ishee dhaabattu kana. Asumarraan immoo heeleen immoo ishee teessu kanadha amma immoo. Biinii wajjiniin duraa walolanii akka ji'a tokko immoo akka ji'a akkas wayii turanii walitti nama baay'een araarsuuf dadhabanii gisee sadii dadhabamee gisee arfaffaarratti araaramanii jechuudha. Ammas immoo haadha koo bira sin geessa jedhee hin gaddaa jennaan ishi jettee dura diddellee ishi jettee hin deemna ganama jedhanii wasaan qophaa'anii obboleettiin biinii kataffattee dhuftee viidiyoo ishee daqqanattee waa sitti mun qabaa accattee kaffa'amtee dhufuurra dura dabarsee sitti mun wayyaa jettee akkasii gammachuu ishee dukkanatti gootee jechuudha. Waan yeroo hunda kana
wallahi mucittiin kun illee fatana baay'eedha. Wallahi baay'ee tokko na gaddisiiste jechuudha. Nama biraan qabdu cinqitii hin dandeessu. Gizee hundammoo dhukkuba mana kiimiitii gadi hin baatu jechuudha. Mana kiimii keessa yeroo hunda han isheen bakka mana kiima keessaa iyyuu gadi hin baatu. Guyyaa tokko mana oolte isheen gizee hunda manuma kiimiitti dabarsitii jechuudha. Dhugaa dubbachuuf. Kanaafi biinii immoo warra kaan wallahi irraa lolta jennaan daftee ittiin deebitu achumaan dhiistee biraa deebiti. Biinii kana immoo garaa ishee muluutiin jaallatti jechuudha. Dhugaa rabbii. Ani akka feetes nama hundaa balaphee bane akka biinii kanaaf laphee banetti hin jiru. Nama duraa waliin ture yoo teessi kan ishee jettu yeroo hunda jechuudha. Ammoo natti mii jettee kun biiniin immoo kuni waan isheen intini jedhuun qabu atte haadha koo argite ati koo ishee argite hin deebina hambira waan rakkina dhuumuun qabu maatus cinqee ati kana himuu fi cinqamta jedhee walii isaa hin beeku waan biiniin godheeru ani hin beeku ilmoo qabdamoo haadha mana biraa qabdamoo akkamii jettee jennaan animoo ana shakkitaa jedhee jechuudha. Akka kanaan amma boo'ichatti kaate wallahi laazim gizee meeqa ilma walloluu nima deebiyu. Waan isheen gammachuu ishee kana dukkana gooti yeroo hunda kana gufuutti taati waan isaa hin beeku wallahi waan isaa hin beeku garuu gizee wallolanii araaramanis immoo isheetu yoo araaraman hangoodhe isheedha yoo rakkinni jiraate durumaan waan duuba keessa hin jiru waan rakkina jiru otoo jaalalatti hin galiin dura ibsatanii walii lafa kaanii biinii fakkeenyaaf yoo wayin ilmoollee qaba baasee jira yoo ta'ellee himuu qaba yoo isa jaallate isa wajjiniin jiraatti yoo isa jaallanni biraa dhiiste deemti jechuudha. Hambooda mul'atu hambooda salphatanii oskanii jireenya tidaarii qalbii miti tidaarii jechuudha. Tidaariin qalbii miti. Kanaafuu oskaati waa tokko itti galtanii eddee jaalala keessa galtanii eddee jaalala wantini geessanii waa tokko siin jidduutti gizee dhuwamtu immoo laphee wal cabsitanii wal biraa deemurra waan duuba keessan jiru kana jedhaati ifaa bilisa baasaati ittima yoo si jaallatte isheenillee isa wajjiniin innillee waan isheenillee duuba ishee kan jiru yoo himte innillee yoo ishee jaallatte ishee wajjiniin yoo diide immoo dhiisu jaalala keessa galanii iddii jaalala wal qabsiisanii laphee wal cabsanii wal biraa deemuun wallahi baay'ee tokko ulfaata. Jaalala jechuun abbaa jaallatee argetu beeka. Wallahi nama kaffa'a baay'ee tokkotti. Kanaafuu washeen kaleessa boosu wallahi alazim taa'ee faana anillee viidiyoo ishee ilaalaa boo'ee jechuudha jettee kana. Bakka nama biraan qabdu ammallee alhamdulillah baleessa argattee jirti baleessa ishee bira jira. Dhukkubsattu soomates biinii kanatu bira jira gizee hundaa waan ishee kaffa'u xigaa beenyaa naan jettu viidiyoo maafi waraabdu ni quufte naan jettu ani viidiyootti gizeen dhufu rakkina koo dhufee isinitti ibsachuuf otoo hin ta'in kan barbaadu gammachuu koo kolfee sin biratti malee gaddee rakkadhee dhufee asirratti viidiyoo isinii waraabuun barbaadu kana naa baruu qabdu malee quufee miti wayinima sin tuffadhee miti. Kaameraa bichaa argitu isinii duuballee jarbaallee fatana baay'eetu jira jettee boossee akka kanatti jechuudha baay'ee tokko nama gaddisiisa. Ammallee biinii wajjiniin deebanii wal lolanii jiru waan isaan jidduu jiru rabbitu beeka baay'ee tokko na gaddisiiste wallahi gize isheen boossu dubartii taane waan namarra ga'uu hin beekamu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Jireenyi koo yeroo hunda fatanaa akka koo kana namaanuu hin ga'ini amammoo nan dadhabe abdii kutee jira jettee boossii jechuudha. Abshirii helee hin darbiti guyyaanii ati cimtuudha ati gobuziidha. Eenyuufuu kan harkaan raanne jechaafis rakkinaafis waan hundattuu han jilbeeffanne han taaggaltu amma har'a jabaadhu ammallee homaa miti rabbiin rakkina sin jidduu jirtu fuudhee rabbi nagaa walitti sin deebisu. Rabbiin immoo sin jidduu galee sin jeequ kana sin jidduuti haa baasu dhugaa rabbii yeroo hunda nama gaddisiisa. Torbee sadii torbee tokko ji'a tokko gammachuu ta'an isaa booda waan hin taane hin beeku ani walitti mabiinii kana waan isaan beeku rakkina guddaa isheen baattee deemtu ani hin beeku yeroo hunda ishee dhufee jidduu galaa jechuudha. Karma isheetti ciqitti yeroo hunda waan isaa hin beeku rabbiin namaa nu waaqayyoo dubartii ta'anii dubartii irratti waan akkasiirra addaan jechi waa jiraatis jiraachuu baatus himtee otoo galagalaman bareedaadha. Kana fakkaatti egaa sadaffaan immoo hayyuun keessan egaa kaa'imaanii duraa anatu abbaa duraatii zoorbayii mangistaallee wayii
narraa amuu koo narraa fudhachuuf hayyuun jettee hayyuu lamaanuu jechuudha. Akka kanaan kaleessa waamanii yoo sumaayyuu kootu giddiitiin na fuudhi jetta ammallee fustaana ammoo yoom geessan iddee beelloo iddee homaa yoom geessanii bayinuu jidduutii kan isheen jette jechuudha. Intalli hayyuun immoo si dhiiseetii si jibbeetii annaan na barbaade ati bayinuu jidduutii an jette jechuudha. Akkasitti reebbiti fatoo isheen ilaaltu utaaltuu mucaan irraa qaba booda irratti hayyuun maal gootere mucaa wallaahi kaballaatiin fuutee ela kana gootee jechuudha. Dhaabadhuuti ragaa jedhiitii haasayii atillee wal rukunnaaf hin fiigina kan inni jedhe jechuudha. Hayyuu gabeettu hin ariifatti yeroo hundaa akka kanatti kaballaa itti laattee mucaa reebdee jechuudha kaleessa. Rabbiin keerii haa taasisu inshaallah.